Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota leensaa mul'unaaf faamilee jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo nagaan jira ganama immoo wal arginee turre amma immoo deebi'ee dhufeera mulee mana jira mulee waa mana jiruu fi guyyaa irraa piraank irratti hojjechuu yaade chaanaala kanaaf ara wartaata subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna muleen viidiyoo hojjechuudhaaf fiqaadanyaa ta'ee jira eeyyamamaa ta'ee jira jechuudha inni hojjenna bakka ishinaan jedhee akkaman danda'u abaabbalee akka hojjetu godhee jira jechuudha. Garuu viidiyoo irratti amma maalan jedhaan seetani daawwattoonni keenya gaaffii nuuf dhiyeessaniiru gaaffii sana irratti kabajaan akka deebisnu maal jetta mulee jedhee amansiifadheen jira jechuudha. Viidiyoo hojjannaa kottu jedheeraani viidiyoo gaaffii tokkollee dhiyeessine jechuudha. Nama gaaffii tokkollee waan dhiyeessee hin qabu garuu gaaffiin dhiyeessitoon ta'in piraank irratti gochuufanii jechuudha. Piraanki kana haala kamiin hojjedha jedhee ol yaadee gayyaadee yoon fidu daawwattoonni keenya koomentii irratti gaaffii baay'ee nu gaafatanii jiru. Akkamiin deebisna mulee teenya deebisnaa kabaja qabu daawwattoonni keenya jedheeniin jira jechuudha. Amma innaanni dhufe maalan godha seetan koo viidiyoo hojjannaa jedheen viidiyoo banee jala kaa jechuudha. Gaaffii deebisna jedheen eenyu ta'a jechuudha. Akka nama gaaffii keessan deebisuutti hani gaaffii tokko namna dhiyeessan jiru koomentii irratti warreen gaaffii gaafattan nu gaafadhaaf suura nan gadhiisaa jechuudha achirratti garuu isa kana piraank irratti hojjechuu malee gaaffii deebisuuf miti jechuudha. Like share koomentii gochuun dagatiin dhufee jira viidiyoo hojjenna jedheeraanii nasi sirreessan jedheeni biiftuudhaaf shonkoraa agadaa shonkoraa cabsaa jira jechuudha. Kanaaf akka nama gaaffii deebisuutti waama kanaaf nu duukaa tura maal akka jedhu nan aarsa jechuudha. Ashamaa daawwattoota keenya harka fuunee isiniin jennaa guyyaarraa mulee wajjin dhufnee jirra. Gaaffii nu gaafataniif deebisnee laachuudhaaf mulee wajjin dhufnee jirra. Waliigallee dhufnee jirra jechuudha. Deebii keessan deebisuudhaaf gaaffii nu gaafatanii jiru mulee nagaa gaafadhuuti. Deebisaanii deebisnaaf. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenya baradaa jirra. Agak sini kan ujian kami dalagan kami beri harang pun kami jiran sih galata beti beri matinya harang kami gara subscribe gochu like gochu tin mungkin ada batas ninjena mana gafi dewi kamna boleh oh semua ikan nanya kau kan lagi pada mana oh, video bani jira dashish. Gaaffii deebii gaafataniif deebiidha siinii qabanii dhiyaannee jirra. Nu waliin turaa mormaatti isinii jenna. Gaaffii nu gaafataniiru jetteetti gaaffii keessaniif deebii isinii. Mana muumuree. Shonkora maaf shonkora fi hojiirra jiranii. Oh, nan gaafadhe. Jedh kan nagaa gaafadhu. Gaafadheera. Gaafattee? Gaaffii nu gaafatanii jechuudha. Tokkoffaa irratti abbaan biiftuu viidiyoo maaf hin hojjetu maa qophaa dhuftaa maa nuti kooraa jedhame. Kun salphaadha. Koomentii argee moo koomentii nama rabsu maa inni jedhanii maal jettaa nuti? Komentii nama eebbisiisuun argee kanaaf hin callise. Maaliif ittiin maal ammoo muliin shofforsina nanta jedhe nyaachuu. Ati madaliisa nu waayisa. Isa kana isa gaaffii isa qabattee kaatee dubbadhu. Maal shonkora nyaachaa dubbachuu hin danda'u horee? Maal taatee yaati maqachi? Akka daa'ima biratti taa'e. Shonkora nyaachaa dubbachuu hin danda'u ishee ammee dubbadhuun siin jedhee kunoo gaaffii isaanii deebisiifiti gaaffiin itti aanus jira. Waan akkasii. Sinaariin kaa ol jedhi qaba qabu. Anis bakka. Ishee ol jedhi taa'e qaba qabu viidiyoo irra jira gara. Maaf viidiyoo bantee lafa shonkora. Maal ta'u yaati? Maaltu si aarse maal? Shonkora nyaachuu koo si aarse moo? Gaaffii deebifnaa jennee dhufne miti? Maaltu si aarse wanta si aarse? Kan shonkora cabsee as kaayessi? Gaaffii isa nan kajeele kaawwan nyaadhe marra koo qabu nan nyaadha. Gaaffii sattaanu
Qaanjoo jammartee Maalin godhu? gaaffii isa lammataa deebi'e. Gaaffii guddaa tokkos gaafatan. Abbaan biiftuu jedhanii maanni seeraan nama naasofne hooti isa duraayyuu seeraan deebisne qabdi kan isa gaafadhu. Qaanjootti jammartee Waan qaajja'u miti seeraan deebisiiti isa kana isa lammaffaa kunoo isin gaafadhu. Eeshi gaafadhaa. Miti isa duraa seeraan deebisiiti isin gaafadha bakka maan deebisne hoo. Maaliin Akka nama guumee akka teessee jirtu. maaliin inni duraa maalisti? Inni duraa abbaan biiftuu viidiyoo maaf sifaan hojjechuu didee maaliifi jedhan. Laayikii baay'isanii kanaan. Laayikii baay'isanii. Kanuma kansaa gabaabsee kanuma deebisa. Maara jedhiti seeraan isa kan. Laayikii baay'isanii. Akka nama guumee akkanatti teessee jirta. Dafeemu. Oduu sakkasii dhala beeku. Ishi gaaffii lammaffaatti jenna. Maaltaa qoy maaltu siyaarsisii? Hunuma naasitamu. Maaltu siyaarsa qoy maaltu siyaarsa? Marattee taayyuu. Laakki fuula kennan beeka kanaa kan. Marattee. Ishi gaaffii isa lammataa. Abbaan biiftuu waan si qajeelchisetti mi'aa fiduu oolaas haa ta'u jedhanii jiru. Oolaan. Wal jedhiti seeraan deebisee akkas hirkattee namni kabaja qaba wal jedhu. Wal jedhu. Oolaani isaantu beekamoo yookaan nuti qajeelchise. Jedhi ani gaafa ani achirratti dubbannaan maaliifi naa waan inni qajeelchise naaf fiduu dide eetti madheera. Waan ati jettu hundumaa si fiduu qaba maaliif nuti baay'ee nuuf immoo asirratti dafetti. Oolaan. Oolaani. Ani oolaan waan arguun barbaada ka. Nyaachuu iyyuu miti. Ijumaan arguun barbaada. Oolaa kanatti si gadi ba'ee guyyaa gabaa gadi ba'eetii ilaalatti. Hin baatu asiin kunnoo jala kana. Guyyaa gabaa asirra nuuf warri. Jala kana baasii barbaadu. Natti fakkaate. Miti ati isatti birrii bittee akka jedhe kaan immoo isatti birrii bittee fidde. Inni kun waan biraati. Akkam? Oolaa sa'aatii kanatti. Bidiitii fidii nan ilaala. Oolaan sa'aatii kanatti coomni isaa waan dhufuuf coomni oolaa kun baay'ee. Dhiisi akkasitti jala ba'uun siin danda'amu. Akkasitti jala ba'uun siin danda'amu. Midhaan siraan keessa waan jechuudha. Bakka waa isaanii isin irraa. Maaliif viidiyoo irra jira bara? Bakka ta'u maal isa ta'e oolaa maal gaaffii gaaffii nagaa filan kanaan. Sin gaafatee Shonkoora lafa kaayitii waan isaan gaafatan gaaffii isaan gaafatan waliin. Shonkoora maaltu itti na ergaa nayyuu. Mulee gaaffii ammas gaafatan seeraan deebisiif bakka. Seeraan deebisiif gaaffii si gaafatan jiru seeraan deebisiif. Oolaani. Ol jedhiti seeraan deebisiif. Maaliif ati hirkattu malee ta'u namni kabaja qabu ol jedhiti seeraan deebisiif bakka. Buletti ifa banaa godhee si wayya bakka kana godhatti ishee. Kanachi kaayaa lafa kaayaa maratte moo jette bakka nan yaada ka bakka qajeelchise gaaffii si gaafadhe isa kanayyuu seeraan deebise gaaffii lama si gaafadhe gaaffii lachaan isaa seeraan deebisne gaaffii baay'ee nu gaafatan daawwattoonni keenya kabaja qabu ani isinin kabaja daawwattoota keenya isa kunoo maal beektaa manna seeraan deebisiif bakka gaaffii lama gaafatamtee gaaffii lachuu sana seeraan deebisiif ani gaaffii biraatti hin fufu amma gaaffii kana deebisitu jechuudha. Hin qalladdaati. Qurxummii fayyoosi qajeelchisetti mi qurxummiin daa'imaan bareedaa nyaata. Qurxummii laga qarqaratti gadi yaaditi. Qurxummii. Laga qarqaratti. Laga qarqaratti galiiti qurxummiin achi dhaabu yeroo waa isheen naanna'u qurxummii. Qurxummii ijaan argeen beeku. Anna qajeelchise ka barbaade fidi maal rakkoo qabu. Televezyiinii keessatti laga. Kajeele bakka. Bishaan naqateera malee bishaan naqateera laga bu'ee barbaada. Maal taphate maaltu siyaasa? Nadhiis bakka naa. Amma nang deeman. Viidiyoo hojjennan inni hojjeta keenya bara. Inni hojjetu. Indee hojjenna taa'ee hojjenna. Dudda fi guddinni kana. Indee daawwattoonni keenya kabaja qabu daawwattoota keenya ana miti kan balleessaa jiru.
Isa aaraa jira. Gaaffii keessan nan gaafadhannaan aaraa jira. Waan aaraa jiru gaafachuu hin dandeenye maaliif garuu? Nabisi gaafata. Inni xiqqaa gaaffii isaanii deebisuu qabda. Deebuu qaba gaaffii isaanii. Gaaffii baay'ee nu gaafatanii gaaffii isaanii deebuu qaba. Ol jedhi taa'e. Ati waan gaaffii Ol jedhi taa'e. Shonkoora nyaadhis gaafadha. Shonkoora namni maal jira? Shonkoora lafa kaayee. Bakka shonkoora nyaadhis gaafadha. Shonkoora lafa kaayee bakka shonkoora harkisatti nyaadhis. Viidiyoo ishee cufu immoo cufu ta'e. Achoo cufi. Cufi. Fiikeetti cufu ta'e. Beekee cufan cufi ta'e. Ati beektee cuftu. Qoyaatti maaltu si aarse akkasitti qola? Maal takka? Gaafa isaan qurxummii naaf fidanii kajeelee yookaan qurxummii naaf fidi. Daawwattoota keenya kana iyyuu yaada kannaa kaase. As jedhiiti taane. Ani garuu viidiyoo si faana hojjechuudhaaf kan dhufee hunduu gaaffii isin gaafanne. Gaaffii innaa isaan nu gaafatan akkatti deebisna duratti. Isaan meeshaa jiran maalli reenya akkasuma. Frankie sirratti godhee jechuudha. Frankie maali? Dhugaa? Dhugaa bakka. Frankie sirratti hojjeta. Gaaffii deebiidhaan maal jettee nama Shonkoora nyaadhame. Daawwattoota keenya seeraan nagaa gaafadhamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya ani itti yaadne ifama gaaffii isaanii deebisnee naasteetti. Kanaaf haareera. Gaaffii deebii qabnaa sagantaa gaaffii deebii kennan jettee namoonni baay'een gaaffii nu dhiyeessan irratti gaafficha irratti xiyyeeffadhee waan isheen gaafattu waan isheen dubbistu komentii ishee waan isheen dubbistu deebisa yaade raankiidhaan jettee dhumarratti milkooftee jirti. Daawwattoota keenya like godhaa, komentii godhaa, sheerii godhaa. Raankii ajaa'iba baay'ee nama dinqudha. maaltu si arga garuu akkatti asuma. Baay'ee aaraa jira jechuudha. Nagaatti oola. Bakka viidiyoo cufa. Ciao nagaan oolaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.